Akkam jirtan nagaa jirtanii hordoftoonni siifan top jala jirtan hundumti keessan bakka jirtanitti rabbi waaqayyo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jecha ammas warri maatii kiyya taatanis warri maatii naan taanis na jajjabeessuu keessan akkuma itti fufetti haa ta'u jajjabinni kiyya isin wajjin waan ta'eef warri komentii naa barreessanii akkasumas warri qaaman naa bilbiltanii jabaadhu itti fufi warri naan jettan guddaa galatoomaa isiniin jecha ammallee yaadni keessan akkanarraan fagaanne isiniin jecha jabinni ani qabu isinii waan ta'eef rabbiin ammallee nama wal bira dhaabbatu nu haa taasisu. Har'a akka ergaatitti illee waasni qabadhee dhufe namarratti akka piraankii dalaguun deema. Piraankii kana keessatti garuu akka ergaa ta'e akka nama biraan aggoollee nan barbaada. Maaliif yeroo tokko ani sababan miidiyaa kanarratti dhufeen akkuma yaadee akkasitti dhiphadhee osoo hin ta'in qalduma keessan dhufe karaa yuutuubii banachuu irratti kaawwirraan karaa yuutuubii dhufe waan ta'eef garuu immoo dadhabbina guddaa qaba. Yuutuubiin hedduu nama dadhabsiisa. Dadhabbina bu'aa ba'iisa hunda keessa dabarree waan bu'aa qabu tokkotti yoo seentu immoo dursa yerumatti seenusa yaada guddaadhaan akka seennu nu barbaachisa. Isaan xinnoo wanni naagalee keessa ani saayibatee akka xinnoo nama ijoolleen ani keetti dhiyaadhu keessa nama sirriitti yaadan bilchaatedha. Nama waan piraankiin dalaguu deemu kanarratti muuxannoo qabdulleedha jedhee waan fudhadhuufan ishiidha fayyaada ishii kiyya ishiin qooduu deema. Piraankiin kunis maali yoo jettanii saayibatee tanaan abbaan manaa kiyya akkamitti miidiyaa irratti baate naan jedhee naan lolee erga miidiyaa irratti baate yookiin takka bultii kiyya diigama bultii keenya diigama yookiin immoo miidiyaa kana ofirraa dhiisi jedheetoo naan lolee ani immoo miidiyaa kana dhiisuu hin danda'u dadhabbii ji'a baay'ee keessaa qaba baay'een itti dadhabee as ga'uu kiyyaan kanaafuu akkamitti dhiisa kan hunda dadhabee hirriiba dhabee dalagaan namaa hin jira kanaafuu akkam gochuun jira akka hiriyoomatitti maal na gorsite jedhee tanan yaada kiyya kana ishiidhaan gaafachuu deema emee maallaan jetti miidiyaa jaarsa keessi yooyya miidiyaatti fufi jetti moo jaarsa keessi yooyya miidiyaa kana ofirraa dhiisi jaarsa kee waliin itti fufi jetti moo yookiin immoo duramaattiin imimmaa durattiin hin mari'atin osoo eegalin jettee yaadanaa kenniti moo mee maal jetti walumaan laaluuf deemna na wajjin turaa daawwattoota kiyya. Tole. Kamu cerita naga cerita? Halo Pak. Mal tadi bade. Kamu cerita naga cerita majaib. Alhamdulillah. Dapat kita kata kak Ofai. Mal sih gua tema. Ati mal kirim darah. Amma kajar Arabati. Aku laptop. ليش ما في بالبلد أنا مو أكان يصير أنا مني تبلبل عليه كذي أنا لما كذي أنا بالبلاني ما عندك جوزة إيش يالش أكم جرت أنا جاب يا كذي جرى ربي قال لنا كم جرت ما جاي الحمد لله يا لا تساوي الله جرت فيا كذي دلقا ما الفكات أنا ليش بقى أنت بايزين أنا أنت رزين دري بقى إيوان ما أنا طفش ترى وأنا ويستين قافة شو فيس لا لا طفش والله أما ناس قرنا تلا أما أنا أقول أما ناس قرنا تلا أوكي أما عرفت أنا أو أنا جرود تبيتا ورا ويجي لما أنا قافتها أوبسي مامتي إيش أوبسي ما تكلم أما جايب دوغانا كان كل فلين جرو الرئيسي بالبلوكانا sila garee keenya keessatti nuti muuxannoo qaba jedheetuma waasiin mari'achuuf dhufe. Ayya. Inshallah. Jadi tahu badi waan nama dhaabata nama galaffatu itaan akka din taanetti gari irkadhu. Ite masii bu'aa yaan beeytaniire. Beeytan meegan yoo waan nama dadhabsiisu wayii taate dubbiini. Laa waan nama dadhabsiisuu miti dhugaa waamasiin mari'achuuf dhufe malee. Meeshaa daalatti maali? Beektaa majaa'ib ani yeroo miidiyaa kana yuutuubii kana eegalu akkuma qalbiitan eegale dhugaa ani kaawwirraan karaa yuutuubii kana yaa ijoollumti babbanadha jennaan malee irratti akkasittiin hojjedha jedhee yookiin akkasitti keessa kiyya seenallee jedhee hawwiin qabu durumarraa. Naa qacarraamuu hin beektu abbaan manaa yeroo ani yuutuubii kana eegalu inni mana hidhaa ture.
Suudii keessa jechuudha. Ittiin himne illeedhaanis yeroo dura itti yaadee waan hin seennee fi ittiin himne amma immoo inni galuuf xiqqummataa fi samoonni kana keessa hin gala jedhee eegutti hin jira. Innis akkasnaan jennaan yoo gadi ba'e silaa arguun isaan oolu yookiin immoo namarraa dhaga'uun isaan oolu jedhee tanan waan kanatti hime tole. Sagaleen kee dhaga'u. Dhaga'u jirta? Nagama. Amma ganamarraa naa bilbilee jennaan silaa nama biraatirraa dhaga'u yookiin immoo galeetu argeetu inni akkanaan miidiyaa irratti ba'ee yookiin liiviirra sa'aatii kana hunda taa'u akka viidiyoo maal kanallee daddalagu eegalu kana ofiisaatii haga ergu jedhee odoo inni asiin galiin itti hime. Amma itti himee hoonji'u maal akkanaan jabeetta garuu? Akkamitti miidiyaa irratti baata osoo nani mana hidhaa keessa jiru sanummoo akka nama miidiyaa irratti hin baane osoo naan hin mari'atin jedhe akka malee balaa buuse miti reeyoo naan ganamatti himu. Maal poostii goota rawaa poostii goote? Laa poostiin goon akkuma yuutuubii banadheen beekun. Akka inni yuutuubii baneeyyuu waan akka inni wanni irraa quba qabu hin jiru tole. Amma immoo silaa inni galuutti jira yeroo galuu kana yookiin namni sitti maatiinis waan beekaniif ijoolleen obboleeyyan isaatis waan yeroo na arganiif liivi irratti namarraa dhaga'uu irra jedhee sanan odoo inni suudii keessaan galin itti himeen. Akka yuutuubii banatti amma yoo itti himte? Amma natti hime har'a itti hime. Har'an itti hime akka yuutuubii banadhe. Haga kan hunda xaartote soosatti nimi nama amma kan hundi faajjee. Osoo silaa inni mana hidhaa keessa jira maal jee waa'ee yuutuuban banadha. Ani duraatillee sitti himeen jira akkuma qaldiin eegale malee yookiin immoo yaa akkuma eebbifaa yeroo kaawwii irratti koottaa warra yuutuubii banattan yookiin immoo koottaa lakkoofsa keessan fidaa jennaanini na dabbaruu irra jedhee isaan wajjin hirmaachuu naa wayya silaa inni illee qabame kophaa keessatti dabbaramuu irra jedhee isaan itti bilbila kee kennee gizee san yuutuubii kana. Ani akkanatti nan hojjedhallee jedhee yaanne dhugaa. Liivillee sa'aatii kan banatanii akkuma kun hin jira mitiire. Akkasumas malee viidiyoon gadi yookiin viidiyoolee na waraabaa jedhee yaadan qabu liivillee aga sa'aatii 10:08 kan irra tura jedhee takka hawwiin qabu sii galee. Amma immoo inni maal jedhare akkamitti jedhee balaa buusee bultiin tiyyaa fi ta'e kanuma irratti dhaabbatti naan jedhe mee ati maal jetta kana takka miidiyaan barbaada jette anaafis asirratti dhumata kiyyaa fi kee yoommoo jaarsa keenyaa wayya yoo jette ani jaartii adaba qabduu fi jaartii miidiyaa irratti hin baaneen barbaada waan ta'eef akkuma duraan jiraattutti jireenya kee duraanii eenyummaa kee duraanii qabadhuuti taa'ee yoo na barbaaddee jedhe. Amma ana kanatti na gaafachuu barbaadde akkam godhaa yaada jedhu na gaafachuu beeku ana wanni na gaafatu maaltu jira. Amma laala silaa asillee bultii qabdaa jaarsa qabdaa siin jedhee si mari'achuu dhufe ijoollee garee keenyaa hunda keessa. Amma inni akkanatti mircaa kana naa kenne akkamitti miidiyaa irra baate yoo dhuguma kan miidiyaa irra baate ta'e isin barbaadu. Kanaafuu amma miidiyaa kana yuutuubii kee kana hunda balleessee immoo akkaman godhaa yuutuubii kanallee ji'a 7 ji'a 8 muluu irratti xaaree hirriiba irratti dhabee liivii gandaa jalatti godhee argitee jirta akkatti sa'aatiin kunillee guutamu akkatti sabiskiraayibiin kunillee guutamu. Anam amala abbaa manaa keetii sibicha beekaa beeku amala heega tokko beekaa akka nama bultii tokkotti immoo yoo yaada kennii waan kanarra naan jette duraan dursa lafa chaayinaala banachu sana dhugaa dhundi kennayyuu abbaan manaa hin gadha chaayinaala irra yuutuubarraa yoo si dhorgellee silkiin qabatin bilbila kan kee kanaan ollaa hin seenin jedhee si dhorkuu hin danda'u. Kana shuuridha hin danda'u. Dhokatteetu jalaan baatu jechuudhallee inumaan si dhorkuu hin danda'u takka jedhi qaba. Inni ammoo akka nama bultii tokkotti immoo ani gaafa sooshaal miidiyaa gabbaanu anilleen akka nama bultii qabuutti abbaan manaa hiyyallee hin jaallatu dhugaadha. Abbaan manaa kamuu hin jaallatu. Namni kamuu dubartii adaba qabdu durii yemmaan abbaa fedhee masmara jiruyyuu dubartii adaba qabdu jaallatte beena. Garuu nuti yennaa sooshaal miidiyaa gabbaanee yuutuuba kanarraa hin jiraani wal gorsaatiin hin taphachaa booharaa moojii kennaa kan idilee kennaa hojjechaa wal bohaarsinu kana ani gaafa chaayinaala kana itti mee hin jiraan hanga isinit dabalame baay'ee yaanni na dhiisee ofitti deebi'ee bakka hojii kiyya kaayyoo kiyya osoo irraa gadi hin maqiniyyuu waliin bohaaree yoo na kana geesse jechuudha. Amma immoo inni yookaan inni fahamin ta'a inni hin hubanne akkaataa itti waan atoo irra hojjechuuf deemtu hin hubanne ta'a ati hubachiisa. Amala isaa waan beektuuf sa'aatii inni aaretti hin dubbatin dhiisi.
jalaa tasgabbaahi boodarra immoo bari waan akkanaati bari ijoollee mochii uumaa akkanaa uumaa gaggaarii hojjechuuf malee hammeenya biraati miti waan adaba kenna balleessuu miti jedhe amma gisee amma sooshaal miidiyaa gabbahanii adaban gatan abbaan adaba ofii dhuunfaa ofitti qabate miidiyaa ofii waan fedhe irra hojjechuu danda'a jechuudha warroota adaba gatan biraa laalanii nuti ilmaamuu qaban jechuudha nuti bultillee nu daangessiti akkuma dubartii kamittuu dubartiin bultii hin qabne feeteyyuu adabaa sooshaal miidiyaa kana fayyadamuu qabdi. Maaliif dubartii adaba barbaachisa. Innaa har'ammoo wanni kana hunda yaalla jedhan yookaan yuutuubii filadhu yookaan ana filadhu hin jedhamu. Isaati inni yeroo aaretti dhiirri waan fedhan jetti. Atillee waan fedhan jetta waan ta'eef kan ati tasgabbeessi chaanaala kennaa walumaan jalqabnee walumaan xaarree irra wajjin gursaa bullee qaatara bullee san anaafis itti warroota akkasii qaatara sanbuli bichatuyyuu guyyaa kana biizii ta'a olisan bicha beeka malee abbaan manaa hin beekuu hin danda'u dhugaa isaati. Akkuma tiktook irra maraatamu kana waan gabbaatee maraatu taasisuu danda'a. Waan fedhe siin jedhee waan fedhe irraas dhoorgu mirga guutuu qaba. Maaliif haadha manaa isaati. Gaafa ati kabaja qabatte innillee kabaja qaba. Gaafa inni kabaja qabu atillee jaartii nama kabajaa jedhamtaa jechuudha. Mitiire? Innaa anillee akka nama tokkotti amma haadha abbaa manaa hiyyaa eeyyaa yoo taphadhellee daangaan dabru dubbadhu daangaan dabru hiriyyaa baafadhu filataa hiriyyaa waliin deemu filataa hojii kee maal akka hojjedhu kan abbaa manaa kiyyaa miti safuu oromoo gatuun barbaadu amantaa kiyyatti bu'uun barbaadu haala sanii hojjetaa jira agarte razaan faanillee ni hundi keenya irra bultii qabu kan qabudha ijoolleen baay'een akkasuma kutu jechuudha hin beenye malee kanaafuyyuu isa amala keetiin tasgabbeessi yaa abbaa manaa kiyya qaalii yaa habiibii jedhini suuta jedhii aansinillee itti himi tasgabbeessi malee bultiidhaaf chaayinaan loomuu walitti hin fidu lakki inuma hin ta'u yoo inni jedhe halas kaasii biraa qabu chaayinaan hankee gurgurii abbaa manaa hankee hambifadhu akkattama malee wanni abbaa manaatti yuutuub koodii takka yoo keessaa dogongorree cufamu wal madaalchisu tokko iyyuu hin jiru. Naate ani garuu chaana kana dalaguun barbaada kaa ta'ee dhugaa marra natti dhaga'ame dadhabbiin kee ji'a 7-8 sun amma natti mul'achaa jira ammaa ajaa'iba. Balaan fuute siifuun bu'aa jira. Wallaan dabaratti hin boo'ine hin malee jedha mara fi astagfirullah hin jaaladha manatti amma waan gochuu qabdu jedhe kaa. Argaa kee wallaahi laasabchuu matarraa gadi kalaase yoo jaarsi kan keessi dhoorgee matarraa gachuuf akka waan isaa gurtakkaan ani dhugaatitti malaal. Gaafa waa'ee liibii seenee ganama hin yaadadha haxxallee jechuudha. Iida ramadaanaa barii ganama namichaan tokko liibirra naqxee maal naan jedhe beektaa? Ati osoo jaarsa qabaattee akkana babbareeddee ijoolleen Oromoo laa babbareeddee liibii woo bichaa beekti naan jedhesi. Osoo jaarsa qabaattee hambar babbareedee hin baahani. Ani kaayyoo bahee jedhee dhuguma kaayyoo banadhe hawaati. Wallaahi jechuun abbaa manaa osoo qabaattee osoo abbaa manaa qabaattee akkasii baasaan jennatti dhaga'ame beektaa? Kanaafuu abbaa manaa kiyyoo tuqan hin danda'u. Akkuma san bultii nama birallee nama baay'ee insaan ijoollee bultii qabaniin gorsaan qabeekutti gorsa namallee ni fudha. Kanaafuu isa hubachiisi fahamsiisi. Insaan tasgabbiidha. Naafa hamdi ani barbaanasi mari'achuu dhufee amma ajaa'ibilaa amma bultii kiyyallee diiguun barbaadu tolee yuutuubiidha jedhe. Yuutuubii kanallee immoo dadhabbii hedduu waan irratti dadhabee fi yookiin immoo ijoollee hedduu dhugaa rabbi marra natti dhaga'aman akkamitti akkan sitti mun beeku maaliif ani karoora baay'een qaba hiriyooti tiyyaa gadillee ta'uun barbaadu. Kanaaf iyyummoo amma yuutuubii kanallee dhiisu bultii kiyyallee waggaa meeqa mulu. Boochisanii amma lakki jaarsa kan ka'e nama galee waliin dadhabneetti dadhabee nama mararaa isallee immoo himu bachiisanii bakka inni jiru kanatti hin hubadhan kadhan yaada isaan jechuulleedha. Dhugaa rabbii fi kaakaa kiyyaa kana faasirratee lafa fuulduran ba'in waan adeekaa miti ijoollee baay'ee jira kaayyoo qabna hundi keenya karoora qabna so'atuu karaarraa baddee siifuu gorsine si qajeelchinu wallaahi laazim malee abadan walillee gadi hin dhiisullee hamallee dalaynullee isa kullee hin cindabsinu amantaa kennallee tuynu bultii kennattillee hin buunu yeroo firii qabnu tan ammoo waliin itti fayyadamnee gaafa biyya keenya galle irraa hojjechuuti jedhiini habiibii kiyya akkasi dubbiini jedhiini fahamsiisu okkee Ay, mo bachi sini mo tigi dia kasang tikan. Aku jadi itu kan ini. Akkanatti moo. Itu pakai tab dalam apa? Kan mana gorsitaa ta'e. Wallahi nanti sabaate nuti salaan. Guddaa galatooma amma jaar dhugaa rabbii pirankii jedhan santu mana kee dhufe. Maali? Pirankii jedhan sanis biratti godhee maali? Wallahi pirankii kalau kana haasofsiiste mee wallahi pirankii jedhe dhugaa rabbii
sitti alalaa dhugaa piraank illee osoo hin ta'in wallahi piraank ta'e. piraank qofa illee osoo hin ta'in yaadallee nu ta'a gorsa illee nu ta'a dhugaa nama akkanatti piraank illee ta'ee toni garuu piraank sirratti dalagee garuu immoo barumsa illee of keessaa qaba dhugaa rabbiis yaaduma kee qooddachuu barbaade tananii guddaa galatoomii. Badee gubadhu osoo waan birallee haasa'ee siif wallahi sitti alalaa yoo ana malaa filoo sirra hin deemin dhugaa rabbi natti taphattan wallahi waan lammadee sin jalaa silkii kaasittu na agartata. Isme mazaa'ib. Argama kan kee abbo. Akkasii miti dhugaa dhiifama tole dhugaa piraank qofa illee osoo hin ta'in yaada kana siin mari'achuun barbaade immoo akkasumatti immoo. Namni keessaa fitti baran nafsi amanamee hodhu namni biraan bilbilee shi jedhan uyyuu garaana shukunaa imaan kootu daggaa ta'ee piraanki na gootetti. Anillee eegale kan kalas nama jalatti naasawaan. kanaafuu amma piraanki taatessa. Garuu hayi dhugaa dubbachuu fi piraanki illee miti kun yaaduma jiru nama hedduun ijoollee hedduu akka hin sodaatanii jiran. Dhugaa rabbi wallahi. Sirriidha dhugaa. Anillee sanuma yaadee ture. Dhugumatti gadi garaana ta'uu jedhee. Ani garuu jaarsa akka gorsaati garuu dhugumatti piraanki illee ta'ee baga na goote rakkoo hin qabu. Gin immoo dhugaa sitti aareen jira. Laanitti dhaare dhugaanis gorsa kee fudhachuu fi hagan gorsa kana immoo lafatti balleessu namni biraallee ittiin haa qooddamu jedheetani ani garuu jaarsa kee itti himeen jira guyyuman dura yuutuubii banurra aduman imeelitti galchuun itti himee jira wal mari'anneetuma goonee kanaaf iyyuu immoo piraanki si godheen jira anis piraanki eegalee dhugaa guddaa dhiifama guddaa natti aareen ishee hin kafalatta akkasuma jaa'iti. Ambar wallahi yoo namni boosii kun jaaladhu barree maan bu'aati yoo ati boosisan jechuudha. Galatooma guddaa galatooma ammajaaf cufattee jirti amma nana raarfadha deemee guddaa galatooma na wajjin ta'a maaliif kun akka dhugaa akka piraanki qofa osoo hin ta'in akka gorsaatitti illee hundi keenyatti haa fayyadamnu sidiin jedha.